akkam nagaa keessanii gaaffiin kun akkas jedhagaa kiyyammoo baay'ee narra tura giddu galeessa sa'aatii tokko haga furiitti narra tura maaliifi gaaffii jedhudha. Gaaffiin kun kan inni ka'uu danda'e yeroo darbee waa'ee dhiirri tokko daqiiqaa tokko ta'an gunne keessatti maaliif fedhiin isaa irraa dhumuu danda'a maaltu kana fiduu danda'a kan jedhu kaaseen ture jechuudha. Isaa wal qabate gaaffiin akkas fakkaatu immoo turuun immoo maalirraa kan ka'e dhufuu danda'a kan jedhu ka'ee jira jechuudha. Turuun kun maalirraa kan ka'e dhufuu danda'a maalii namoota kamiirratti immoo argamuu danda'a maalis gochuu qabna kan jedhu isinitti nima jechuudha. Gabaabsee fayyada jettanii namoota yaadaniif sheerii gochuu keessan dagatina. Akkuma beektan egaa kun faarmaasii keessan Liiban faarmaasiitii kan nuun argamnu Boolee Bulbulaa Maariyaam Maazoraa. Egaa maaltu sababa kanaa ta'a kan jedhu keessaa inni tokkoffaani dhiigni keessan dhiigni sochiin dhiigaa egaa akkuma beektan yeroo fedha walqunnamtii saalaa keessa jirtanitti sochiin dhiiga keessanii dabala. Dhiigni gara qaama saalaa keessan deeme suni deebi'uudhaaf gaafa ol deebi'ee normaalii ta'ee sochii isaa normaalitti deebi'uu dadhabudha jechuudha. Immoo egaa wantootni sababa ta'uu danda'an keessaa inni tokko kanneen akka dhibee hir'ina dhiigaa aniimiyaa kan jennu namoota wantoota akkasii qaban fakkeenyaaf dhiigaa wajjin wal qabatee hir'ina dhiigaa ta'uu danda'a, luukiimiyaa ta'uu danda'a, warroota wanta akkasii qaban irratti argamuu danda'a jechuudha. Kana malees immoo namoota qoricha sammuu fudhatan dabalataanis immoo namoota si'eessituu sammuu fudhatan kanneen akka maarjunaa kanneen akka kookeenii wantoota ta'an namoota fudhatan irratti argamuu danda'a jechuudha. Mallattoon kuni mallattoon sa'aatii dheeraadhaaf qaama saalaa keessanii akka dhaabbatu wantoota akkasii yoo fudhatan ta'e irraa of qusachuun dirqama ta'a. Akkasumas immoo hir'ina dhiigaa wanta hir'ina dhiigaa kana tiriitii gochuu danda'u haala nyaata keessanii wantoota fudhatamuu qaban fudhatanii dhiigi keessan sochii gahaa akka qabaatu gochuu ni danda'ama jechuudha. Gosa iddoo sadiitti qoodamu jechuudha. Iskimiik kan jennu kun iddoo sadiitti qoodamu isa diteelii keessa isiniin galu jechuudha. Saa hedduminaan waan akkasii isinirra tura taanaan hakima bira deemtanii bifoota garaagaraatiin qoricha ta'uu danda'a. Akkasumas immoo dhiigashiniidhaan dhiiga saabuudhaan illee furmaata isinii ta'uu danda'a. Garuu immoo wanta sa'a tokkoon hin taane keessa taanaan manatti qorraa gootanii irra yoo keessanis hin deebi'a jechuudha. Egaa wanti kun yeroo sinirra yeroo deddeebi'ee yeroo sa'a 4-3 waan akkasii sinirra tura taanaan sababoota fakkeenyaaf qaama saalaa keessanirra miidhaalee garaagaraa geessisuu sababa danda'uu fi rakkina akkasii yoo qabaattan hakima bira deemtanii yaala gochuun isin barbaachisuu danda'a jechuudha. In fayyada jettan namoota yaadaniif sheerii gochuu keessan dagatina. Koomentii jalatti yaadaaf gaaffii qabdannaa ka'a. Galatooma.